hiriyaa ani akkuma waliigalaatti ka irra caalaa ijoollee musliimaati hiriyoonni kiyya. Irra caalaa saayiboonni kiyya kanan wajjin oolu kanan oolmaa waliin oolu ijoollee musliimaati hiriyaa tiyyaa takka jira intala musliimaati. Ishiitu yaada kana naaf fide dura yaada kana naaf fide waan akkana goonee jirra lafa bitannee maallaqa xiqqoo hin waanqate hundatti reeziltii ganneete yaada sannaaf laatte yaada sannaaf laannani dhugaan sin jedha baay'ee tokkoon itti gammade yaada san kee ishiin naaf fide san irratti anis hirmaadhee waan hin qabuunis bukkee dhaabbadhee hawaasattis gadi fiduudhaaf dafeetumaan inni ishirraa fudhe rakkoon qabu hawaasni Oromoo bal'aadha. Hawaasatti gadi finna uummanni Oromoo akka nu bukkee dhaabbatus abdiin qabaan je'anii hagas maulamaahonni naannoo san jiranillee Konni naannoo san jiranillee na dubbisanii lakkoofsa kiyya fudhatanii na dubbisanii isaanis nan dubbisee bakkee nutti hin agarsiisanii irratti hirmaannee namoonni baay'eenis irratti nu hirmaatanii jiranii Baaba Sheekrii Adfaallee irratti hirmaatanii jiran dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een qeerroowwan keenya qarreewwan keenya amantaan odoo gargar hin qoodin ani fakkeenya waan hin ta'eef ijoolleen Ortodoksii illee warri amantaa tokko waliin qabnu illee waan sana irratti dhufanii hirmaatanii masgiidaa san haga tokko galmaanillee geenyee xumuruu baannu irratti hirmaannee hojjisiisnee jechuudha. Ani waan hin jechuu barbaadu sumaan carraa kan argadhee dubbachuu waan hin barbaadu tokko jira. Ani Oromummaa tiyya kana kan keessatti argadhe raayyaa abbaa mancaati. Yeroo baay'ee fakkeenyi kiyya raayyaa abbaa mancaati. Raayyaa abbaa mancaa akkuma arginu hawaasni Oromoo qabna jennee nama yaamna nama tokko isaadha. Hawaasni keenya bakka rakkatetti amantaan odoo gargar nun qoodin lagaan gandaan odoo gargar nun qoodin bakka Oromoon rakkatte jedhamutti kan dhaqee nuu fiigee qaqqabu isaadha. Oromummaa tiyya sana isa keessatti argadhe waan ta'eef anaaf fakkeenyi kiyya guddaan isaa karaa isaati dhaloota isaati guddisa isaati waan ta'eef nan jaalladha amantaa musliimaa kana akkuma isa jaalladhu san amantaa haallee nan jaalladha kabajaan qabaa fi baay'umaan kabaja qaba amantaa musliimaa kanaa dhugaa dubbachuu sirrittiin bakka hedduu qabaa fi kanarraa kan ka'e fakkeenyi kiyya isa waan ta'eef yeroo baay'ee ndoom karaa amantaa kiyya caalaa karaa amantaa sanii adalla hayyuu akkuma argitanii yeroo baay'ee in usu aayina amantaa kanarraa dhufamee dhuqamee na dhukkuba waan akka waan kootii tokkotti waan na dhukkubu baheen illee hin dubbadha waan na fakkaate illee nan dubbadha waan amantaa sanii irraa jechuudha namni amantaa sana akka ta'e waan kiyyaatti waan nama rabuutu fakkeenyi kiyya raayyaa waan ta'eef raayyaa keessatti amantaa sana argaa amantaa sana keessatti raayyaa arga waan ta'eef sababa kanarraan kan ta'e fakkeenyi kiyya raayyaa abbaa mancaati. Ayyee guddaa galatoomee mi'a gaafima kana keessaa osoo hin baane dhugaa dubbachuu fi yeroo garagaraatti hawaasa amantaa hedduu qabu waliin jiraanna Oromiyaa keessatti. Akkasuma hawaasni keenyalleen ammateeti jiraata. Osoma akkas ta'uu yeroo dhiibbaan garagaraa gara amantii Ortodoksii kanaanillee hawaasa irrallee geettu baay'eetu ture ilaa hadhaatti hin jira. Atammoo amantaa san keessa taate akkasuma namoonni hedduun fakkeenya kaafnee dubbachuu dandeenyu baroota amma dabran kana keessa fa'a qabsoo jajjabaa godhanii qabsoo san keessatti eenyummaa Oromummaatiin jibbamaa jirra. Amantaa kana keessatti waan jedhuun qabsoo godhanii haga mana amantaa ofii addatti baasuutti kanarrallee gahanii jiran. Yeroo kanatti illee hawaasni Islaamaatis baay'ee kan waliin dhaabate hedduudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma ati amma jette Oromummaa walitti qabnu dhiiga walitti qabnu sanfaa qabateeti namu amantaa garagaraa qaba. Akka Islaamaatti fakkeenyaaf amantaa Ortodoksii wajjin dhaabannee isaan waliin charchii ijaaruu charchii isaaniitiif sagalee ta'uun osoo dhoorgaa akka ta'ellee namuu beeku. Wanti jiru waan amantaa sana osoo hin taaneef jedhee namni hedduun baay'ee amantaa saniif sagalee ta'eeraa keessatti hordoftoota amantaa Ortodoksii ilmaan Oromoo ta'aniif hamilee ta'ee wanni jedhaa ture. Yoo namni kana jedhu ammootu warri Islaamaatti nu diige yeroo jedhanillee jira. Waan kanas akkamitti ilaaltamee yeroo hawaasni Islaamaa obboleeyyan isaa ta'e Oromoo ka dhiibbaan garaagaraa irra godhame sagalee ta'aati turetti warra Islaamaatti nu diigaa Islaamni isin maal as keessaa qabdanii haga jedhan ijoollemmaan Oromoo ati akkamiin ilaalta waan kana? Dhugaadha. Dhugaa dubbachuuf nuti warri amantaa Ortodoksii Oromoodha. Hin dhiibbamna. Amantaa kana keessa yeroo baay'ee nu dhiibanii warri ollaa keenya amantaa kan keenya kan keessanis miti nuun jedhu. Ilmi Oromootis mana amantaatu seenuu hin qabu. Aga jedhan dirasii gahanii dhugaa dhageessanii. Gaafiin keenyallee gaafuma ifaati. Gaafii guddaa miti kan gaafanne afaan keenyaan baranna afaan keenyaan dubbanna qe'ee keenya irratti abboomnadha kanuma gaafanne. Kanaan ala wanni gaafatame tokko hin jiru. Akkuma dhugaa dubbachuuf dubbanne ta'e
Oromoon akkuma amantaa hin qabnetti ilaala namoonni diinanuun ta'an kuni onni jibbanuuf qaban kuni akkasuma akka nuti amantaa hin qabnetti yookaan immoo akka waan nuti biyya diignutti yookaan nuti akka waan amantaa diignutti waan qabaniif yeroo san dhiibbaan guddaan nurraan gahee jira abboota keenya sagaarraa sanarrasii haga mana amantaa keessa fayyamanii firasii gahanii jiranii Gidesan obboleewwan keenya amantaa musliimaallee akkasuma amantaa waaqeffataallee pirezidaantillee warri qabanii nu bukkee dhaabbatanii sagalee nu ta'aa turanii maaliif mirga qabdu afaan keessan barachuu afaan keessan dubbachuu mirga qabdan jedhanii sagalee nu ta'aa turanii Gidesan warrumti nu keessatti qadhatee egaa wanni beekuu qabnu Oromiyaan tun dachii bal'oodha. Oromiyaan tun dachii bal'oodha. Oromiyaan tun dachii guddoodha. Uummanni Oromoo kun uummata hammataadha. Kan afaan Oromoo dubbatu hunduu Oromoodha jennee fudhachuu hin qabnu. Yeroo san iddoo irra caala nama afaan Oromoo dubbatu nama keessatti dhalatee nu keessa guddate kanatu nu mormaa ture gufuu nuti ta'ee fuullee dhaabbachaa ture. Gizee sanii afaan baay'ee illee dubbatanii jiranii isin maaltu isin dhibee nuti isin amantaa keenya diiguuf jedhanii warra hojii ta'e obboleewwan keenya musliimatillee itti dheekkamaa turanii. Egaa warri suni warra sabboonummaa hin qabnedha warra ofiimaafuu ofii hin beeknedha warri suni. Otoo beekan otoo sabboonummaan keessa isaanii jiraate afaan kootiin baradha jechuun rakkoo miti. Afaan kootiin waaqeffadha jechuun rakkoo miti. Waaqayyo otoo afaan saba kamitti ni dhagaha. Yoo karaa wangeelatis deemnee akka wangeelatitti illee hoo dubbanne Waaqayyoon gaafa biyya lafaa kanarratti dhufee uummata Yesus Kristos gaafa biyya lafaa kanatti dhufee uummata barsiisu afaan 77 uummata kana barsiisee jechuudha. Afaan isaan beekaniin wangeela itti lallabe. Kanaafuu nuti immoo dhuguma duukaa bu'aa Kristos taane taanaan afaan beekuun uummata kanatti himuun rakkoo miti. Garuu bakka sanitti amantaa kana dahoo godhatanii sabummaa keenya waan jibbaniif nu cabsuu waan barbaadaniif nu balleessuu waan barbaadaniif jarri amantaatti dahattee nutti eekkamaa turte. Egaa wanni hunduu uummata keenya kana namni jaallatu hin jiru. Nu jibbanii jibbummaadha malee haga san maraa rakkoon biraatillee hin jiru. Waanuma nu jibbaniif waanuma uummata Oromoo kana jibbaniif. Baay'ee guddaa galatoomee ganni yaada bilchaataa fi namni hubachuu danda'u nu kaaftee dhugaa dubbachuu fi namuyyuu eenyummaa isaatiin amantaa isaatii fi eenyummaan isaa haga sarbamuu kaga'u yeroo baay'ee gama kamittuu kama islaamaallee amaaraa biloo islaam yeellee yeroo jedhamellee jira. Islaamni amaarri islaama ta'uu hin danda'u yeroo jedhanillee jira hin beekama kun cuuftinu. Hundumaafuu gaafii kana wanti sii kaasuu fi waan keessa dabareerra hubannoo guddaa akka qabdu waan hubadhuuf gaafii kanallee sii kaase. Mee ammaan tana haalli yeroo san keessa turtan furamee of danda'amee akkasitti afaan keessanii waaqeffatutti jiranii charchii mataa keessanii qabattanii waaqeffachuu jirtan moo haalli keessa jirtan ammaan tanatti haala kam? Amma haga tokko furmaanni guddaan illee laattamee jira. Garuu ifaan ifatti illee wannoo jechuu baannu haga tokko furmaanni jira. Amma wangeellis nuuf laattameera. Wangeelli afaan Oromootis nuuf laattameera. Afaan Oromootiin kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti wangeelli lallabamaa jira. Akkasuma abbootiin keenya gammaa darasii garuu bakkee hin arganne walumaa gadi jechaa jiru. Haa ta'u galata Waaqayyoo egaa keessattuu ayyaana guyyaa kaleessa ayyaana Cuuphaa irratti baay'ee haala bareedaadhaan darbe qe'ee Oromoo urgooftee baay'ee namatti toluun darbe haga tokko furmaanni jira garuu ammallee rakkoon cimaan jira ta'ullee egaa suutuma suuta itti deemna suutuma suuta hanuma harkaa qaban galateeffatanii dhaban immoo barbaadatti deemanii haga tokko fooyya'insi jira walumallee ta'uu baata haga tokko fooyya'insi jira. Hayyee ammallee gaafima waa'ee amantaa yeroo ganniin hawaasa islaamaatiif karaa dandeettuun rakkataaf waan garaagaraa akkuma reefuu dubbanne masjiidaaf sagalee taatuu namni du'aayii hedduu sii godhaati ture. Yaa Rabbi mucattii tana islaamsisii, yaa Rabbi mucattii tana karaa qajeellumaa fidii jedhanii. Ganniin amantaa ortodoksii irraa hoo hagam beekti akkasuma amantaa islaamaa irraa hoo hagam waan beektu hagam qabdi mee kanarraa nu dubbadhu kanneen lamaan irraa. Dhugaadha namni kana waanuma jaallatu namaa kennaa miire waanuma jaallatan namaa kennanii jaalala irraa kan ka'e yeroo baay'ee amantaa kanaaf hawwu amantaa kana otoo qabattee naan jedhu waan na jaallataniif obboleettii haga akiraa akkaan ta'u waan fe'anii fi garana otoo dhuftee naan jedhanii ani amantaa musliima irraas haga tokko haguma haga sooshaal miidiyaa kanarra dhufe waa baay'ee barannaa. Akkuma dura siin jedhe dhaloota qubeeti siin jedhe dhaloonni qubee waan hunda beekuu qaba jedheera.
Ani immoo dhaloota qubeessan keessa nama tokko waan ta'eef haga tokko baay'eellee ta'uu baatu ka haga muraasaa wahii irraa hin beeka. Amantaa kootirraa illee haga san dila beekuu baadhullee himaan beeka. Waan sirrii ta'eef waan sirrii ta'uu baatu waan amantaan koo irraa na orkitu waan amantaan koo irraa na daangessitu illee himaan beeka garuu godhee argamuu baadhullee haga tokko irrumaa hin beeka baay'eellee ta'uu baatu. Sirris keessa gad bu'uu baatu. Xiqqoo xiqqoo irrumaa beekaa jechuudha. Gara lachuu hin jaalladhaan gara lachuu hin dhaggeeffadha. Karaa musliimatii irree akkuma isin jedhe raayyaa abbaa mancaa fakkeenya kooti isin jedhee jira. Amma on kana isin jedhe amanuu baachuu dandeessa. Nashidaa raayyaa abbaa mancaa haga 36 hin beeka. Tokko kaasee haga 36 hin dhaggeeffadhaas. Tasuma waan dhaggeeffadhaas. Hin beekas raayyaa abbaa mancaa kaa amantaa awwal fakkeesseet uummata keenya kanaaf sagalee taa'e yeroo baay'ee waa'ee oromummaa tanaa keessa jira beek nashidaa isaa kan keessaa oromummaa